Etano Health and Beauty Herbal Company. Company hun company qorichaati Australia of America targan. Melal qorichikan. Nama kakka kadiba kakka qabu ka obesity qabu, ka depression qabu, diabetes ejaan dhukkuba sukari, asthma, blood pressure wana kakkanam gargaaran. Hayye nama gartee jaarruma dhofachuu fedha anti aging cream edan kan. Kanaan gargaarani yoo lakkoomsa warra feetan lakkoomsi kan America Australia targan. Etano Health and Beauty Product. The health priority. Ayah kamati. Dah cakap lagi akan bawa cuci rabita. Akan mati Fayuma. No. Oh, nak tak kau nak fatana mami. Tapi yang manje jadi. Akan cuma jakan waj. Batami. Sa mereka tu lepas itu. Mereka sedom. Sodomani. Tu awas naken. Amma lebeta akamisha bicha namichi akamisha akadansa namichi rakon qabt amma malaqa waltini man kunin tiqo jabata kuma tokko mi torban bite kuma tokko mi sisa torban bite waya dansa be kamo esa gurguran na mero bras gesa amma kan saatin jinar rabadu jira amma be kamo in jabata kan kuma mi tin kum ammalle kunini gurbaan tokko nana natti hindu fakkaatti laaki se kubbe deke ha guddato laaki ni galaa dintu tuttina ma deen kan be na mingi dee kan garan qubate wallaan guddaa nami mingi rat gartu nami tokko leen kana wana mirrabit injirre wallaan guddaa dee kan garan qubat kulleen tokko leen mirrabito gabayaan tokko leen dirto wallaa ganga hat birto wallaa kesan kan bita saati garin shangaayu wallaan guddaa na kana hooma kesin jir qaraftu kharaja sun deeme kuunu jal sun deeme draykilna barbaade akmale mena rafa go adab anamma kan jir hangarta akum turu jir khana mata nu jidem akum khanu jidem munjir ufunam guddaadha wanni hun garaasi kubasi turi male wanta kan qabu amma yawo na miti fi amma jira nama bir dibi dufe na miti madaraw na rgisisin deemana hayya rakon qabo ya akanum deemtani am hayya kan kullama jira deeman akana astaye gadda na ganna gogu iyo lakwana tin gubati dat siga fuda kunini kan kumennemi kun bushan hayya dum kulleni dibutorab waltu kumalama fi iblam damawni ki khayatu gudda kana jalu amma waya simi cha fayto mota kan fayto be chamlal to moti ni waya fayto waya dasta shama staye gada baka namit inde iyo intain natta sai gana ba sai le fataki gana debe fudada iyo lak nak wana tin kan furritu nasi kan nay ata draykilina aske sabana ku qabda draykilina ka garna bana ni denga aske sabana ne esgul jarto kweta habaliya keda maliya ke jars kan badi oh atin bet warisa gaabitana si qubatani inna godan eegisuna malle gadebi ulum kan ka jira nama full be hon ro jar me bim full in bet amma asfula olla guyo fedeta guyambe betani olla guyo fare mali saati faguyoti walbir akde sawayna mami cadu akde sawayna mami anam turi tanani demuno jakasre wala ndemini akde sawayna mami garsa ge fadda mo jakasre ge fadda garsa wala du bakka sana mami cani akde sana mami wala lakrachi ge fadda ulu ko turi na kan demu nu guddalle beto turi ndema lam tu fakati lakin ge fadda sirga debi ani sawa naga do sirba lale du majibu sikan sawa ni sirga debi abusu uski tok fura de debe gallipa dasa sawa ho kun kamisi waya misajida ndema gururati siti burati no baka dalaga ma hafur akan biro senu na wajha iya kasibe dasa aye bela aye chunu ma deme ya dula chula ande chu sasa di bodan dufa sasa di chalana akabat aye atafarma boran alla garimo ajuran Tuni taltigo ciman haga dandai la ya dawat hargani la calamana batat laktan Abu Yang kana kare besi kabda akan me ujita tita menati me ande ke sanatim bade ujin tuni ni ibalen qabti haya bese le qabti beta dunya tana wama lallatan akan besa do sinjirate akiyati ni tigabbate bece sun argatu bada bokoya ar badi waya tangarta kan waya tanki tangarta arguj ar badi tagari adobe ke silami uyu bada bokoya ar wana jabu arki atini uvu ana mataftu uvu ana mamata tagragete takbira
Bata boya awana nar matar. Waya nam guda jana kan tula dufu dofta wan warya isi tudani ani be kabo wana kana jan. Rabbe ka bese ta bese feda manta. Inu mi bese wacif nam tochiti. Inu mi mallaka feda. Inu mi talle mi bada guyya tokko dum wana jabu warki. Atan sun takanatin tal. Ani takwani dibi nanga gabsin. Wani hamtule nanga gabsin. Nami tokka boya. Kagara gudda gurrachi tokko. Gara nagamga. Wudu nagam beti. Andu burse yeyu yoka. Shati waiti na do fadum. Ha boya. Amalle fan ferenji na do bat. Tikilini ngate launri ite brenga ngate yu mani wana kana kana jejedu. Alina kana be ku jala kaba yet sabune den lenke chuma fude. Sabune yet omo ite. Afaide. Wani watum debitini. Nani وأنا بلسو الله أكبر شاتي سخان فردوم شاتي سخان أكم فوريا بويا إتجاجده الله دوبه خينولاد غرب باخان غرتا غرب باخان إذا ولاد ناني باب نام غبا بابا إتا دم فخان باب نانا تشينا فورا نا فرساني يو غب غب أجايسي bada boya ujin tuna tari ujitani tin iyatini waile nan kadatini bese wan kana wan nama kana niniti barbada dabbo kiya dacha ujiya rufte be dedi ko kan indu badani dacha kamati kamat fayya be dasa jina kam dacha naga karana irgani dalte ta soko garna kap tok abu suful be abu su dikayo mradutan inne karana nafer ani kunini watan namicha waya si mi chafe buddo waya mi jite dani waya tan na mi te waya tan ujide mu feda la mutalle na mi jite akas na goguste amanta nu jinde yo imbi cha ammo bedela tar tete ega tuji turtani egir intura bitte tanafu akara kasla na mi jita waya dibiti kenne kayate ojata te godu rufte fudatta waya dibi jira tan dubba da masaga mi godu fudat 3 hours Guddooni duub daqqasatu mantaatu. Iyo. Duubcha. Iyo laasima paasille siidhaanii sii qajeelchanii hojja siin goggoota kaan akkasii sii kennan. Jen dhibin jiru. Akkasiin caafu saniin qartaa. In arga. Waan ka cufirra naa baasite. Laasima. Naa midhaasite. Dhufee fudhate. Dhibin jiru amma wayyaa tokko beekta qara wayyaan bitadhaani. Bitee harma kaayee akka gartee kastomaan agartee yoo wayyaan isiin goggogin sun kennuuf agartee. Atu nam guddoo tassaa hojja akkasii. Si gaafadhu abboyyaa. Ati ni duume. Akin ban wa mata gubati ka amma kam wai mata gubati ka ne garin fa badda wana ce baraka taba wani akan dera ma mata gaje diko lal wa mata gubati ta kala to me ujjele we me wa bantu nakke koto wa ya tikenna koti yar mu makoto wa ya tikenne kayata dum tani kotama ibn jaram wa ya to tawajir tini ya sigatani akum data sigat tiji nati bite aram kenak nam ga dufe waya sa hojja sin gogogoni tikaye demen hojja sa gogode tan dufe fudat am demo hojja kasi ga debi demi uji ta to bafa diga kot akde sana mi joyata lati nat mi calak haye ga debi kaye dibi injir haye baba ay abodi da tafayuma faya haje aka jindo tayu ma dibecha barbada manta wani dan de nerra ma cari watna dudu kan gartar arma tan gartar akini na uku amma manta ni dibecha barbada fayuma ti faya wayana ditte kika ya wayanta ta tawa garbi sardi makhanini dimani guratio bibi bibi guracha injirti yar munjirti ga ibin jir ate gitan fayuma yu هلا يابت اتانو هيلث اند بوتي هابل كمباني كامبوني كامبونا قرچاتي استراليا في امريكا ترغان ملال قرچكان نما كاكا كديبا كاكا ابوكا اوبيسيتي كاب كديبريشن كاب دايابيتيس اجان دكوب سكاري اسما بلاد بريشا وانا كاكانم غرغارن هي نما غرتي جارو دو فاتشو فيرفا انتي ايجين كريميدان كانان غرغاراني يولاكم سورافيتا لاكم سيكان امريكا استراليا ترغان Etano Health and Beauty Product, the health priority. Abo kaya diko Devi, alla Devi abo ya diko waiter kanaka ba Devi. Devi, abo ya diko de. Akamutan.
Diko mataan dasaan customer kiyya. Diko tu mataan diko merata siya. Dacha fayyuma. Fayyite atin. Maali nu kubayani sitti mani? Kan kaba to diko dasaan. Fucuu kiyya na gogaa maa fucuu intala na keeti? Fucuu intala na keeti maa na kolfa namni murtii biroo keessatti? Kun eessa waayati? Atu adii nam dhiiraa kennite? Iyo akkasiiniti. Wal fakkaatti dhageete ta'isaa seeyyuu qara. Tante akkana fakkaatti? Ayyaa baadee maanta badaariyaa na qaban. Iyo wal murtii eegtate taan agarsiibaa seeg. Hojii deemu feeta? Hojii deemee hojii amma hojii kolfanii timi kadhu fedhiise? Ati akkana fakkaata wal fakkaatti malee? Yaa qabaadha. Beektaa bisaanta badee bisaanti diqqoo badee ammaantaa laakisaan qalloo yaan garta ammaantaa dhufan amma tattee sun diqqoo yaa miicee ammoo hin gonne. Hin gonne? Ayyaa tadhibi uffata dhibii jira uffata haaraa. Malee makana na kennita? Iyo uffata haaraa. Hin fedha kiyyuma jiidhaale uffata haaraa wasii kenna. Saafi kunin. Uffata haaraa wasii kenna. Yoo na ta'u malee waan akka Iyo waan datsaa uffata dhiiraa kaaniin biti natti biti. Kana leena bite naan jettee na kenniti? Iyo kana wal murtee dhiifama wal murtee. Ani mbese sinkafalu. Iyo dali Waya keetani dabra malee chafu. Namullaati lakkate namu ammuutan obaachee am gadhufa kootu sikkaa kootu gadhufa eega ammuutan dhufa No. Abbootii yaa tabboo namu marmaatiin abboo. Iyo laala boo wayaa saabuun bishaan irra badanii saabuunii obbayee waan tambee abboo na qarqaara abboo tan irra hin deebiseen biliis abboo beeselee sirraan fuudha abboo biliis kadhadhe biliis. Yaati namu walaatiin inni beeka eegi eeguu arma kadhiisa abboo waan itti kaayee. Koota abboo amma si taate garta wayaan tuniin. Dachaani qartatu. Qorraaleen taati? Akkas. Garuu kiyya fedha. Iyo ammoo dura maata nana kenni? Iyo hojjetuni tuniin harmi hin jirtu gara manaa ijoolleen gaffita jedheen. Achi aaraa waatu naaraa kun gartaa akkasiin dacha. Ayyee duuba sana badii lama mati yoo siin godde. Biiroo deebi'a bakka akkallee hin hojjenne durallee. 20 minutes 20 minutes gad deebi. Hayyee. Galatoomi. Waaqa jala na baase nan biyyaallee cuf maraachee rabbi kiyyaa tan bira naatee. Koota boonaa ta'uu minaa. Xiqqoo haa ta'uu minee yoo. Ati qarra na muulaati xiqqoo haa ta'uu minee duuma lafa duumi kasii deemta. No. Duuba abboon ameessuun beektaa badinaan akka malee biidii nageesse wayaatti fudhannaani wanta dhabe. Innaan wayaan keessa sun diqqoo garriitti kun qullaa innaani itti kaaye. Malee waa taate akkam qarnumaa kenna amma midhaasee paasii siidha'ee marashillee siidhe marashii tokko si kenna. Eeguma. Kot. Maal? Akkamati? Odees. Ati warreessaa? An dalagaa jijjiiramee dhufe jijjiirraa na fiden. Tu wayaan tuutii fakkaatini adeessa dhufte? No. Hawaasi gaafadhe atu eessaa fuute? Microsoft Education. Kun kan yuunivarsiitiitti baradhami? Atu eessaa fuute kan? Eega tuwaata na gaafata lakkisi. Arra ubbaari kulleen kiyyaani? Surwaali kulleen kiyyaani? Atarroom na geette ee? Kunuu kiyyaami? Eege. Koi cinna na qaba asbiraan cinna na qabaami? Kunoo kiyyaami kunuu kiyyaamiti? Ayyee duuba hojjetan eessatti akkam bare? Anini hojjetan gannu guddaa hojjan. Ganna waggaa 5 jiram. Eessa kana? Andri Austraaliyaa yaa hojjan. Gaaf tokko Austraaliyaa deemee naani achi beekta namni gadi hin taa'u. Deemee biyya hedduu fulaa hedduu hojjan. Miicho fulaana nam eegee taane Nigeria. Nigeria warri sun hama. Warri sunini andi akka malee beessi argadhu. Beessi akkana gaarii cufu bitadhu. Anammaat qarmaata akkan na tocha. Eegima gaarii makiina cufu bitadhee. Gori ka falfalnatu warri beekta akka malee falfala buuta falfal fedhani. Ati waayata eessa fuute? Atu eessa fuute? Eeg. Ati kun nan beektu beekta. Hojjaan durii misima si yaamee asii jeesini filaatu waayata fuuteef nattiin. Eegime. Duriyyee miti. Eessa fuutu waayati? Nattiin.
bakka fuulaa fuudhe sitti hima. Nattim. Fuulaa fuudhe sitti hima. Andalagaa jijjiirraa dhufee. Hayyee. Kunoo asitti uffata miicaadhaaf kennadhee dhaabbanni kenna dhufee akkasa warri kastamaa irra kan jennee kenneerra naan jedhanii itti na kennan kan natti uffisan. Anillee kiyya kana waan ati uffatteetu kana cufanatu achi kaateera kan anillee. Hojii akkasii jaarsa kaani jaarsa waan namaamichi kaani. An achi kaadhee deeme surri illee amma reeftaa arguu jira kunoo jaakettiinis kiyyuma shurraabii ammoo yuunivarsiitiin naa kennee jiru. Am kulleen kakkeeti. Kulleen kiyya. Wanni ati cuftee uffatteetu cuftii kiyya. Dhiifam. Hojii akkasii. Hayyee. Jaarsuni qixxee waan akkasumaa namtachuu jira. Ammaal beekanii ariifadha innaan huccuu na kennee. Nasitti maam nasitti ma. Jaarsuni tu waan ka cufaan deemu jirtu waan tatteetini. Tu waan bakka baara kun cufti kiyyumaani. Isaa takkaan namtachuu jira. Ammoo ne taatu olla sanuwaas gari sanuwaas. Karaa kana nuwaasi achiin baanee akka inni namaatti hin deebine godhi na nuwaasi. Namni akkana biyya qaadama guddaaletti dubbisi. Anjaarsuun hin qubne anjaarsuun guutuu hin qubne. Gadhufennaa wayatan aaretti naan jedhe. Ogaa jedhanii wanti na daddarani laftaan keessa baqadhee armaatti dhufee amma waan kan banan dheeyyuu. Amma immoo armaallee akkuma sana dura deemuu jirti. Hamtuuniti. Amma akkamtu beeki. Beesi arma dhuunfadhee man fooqee gorofa guddaan jaarrachuu fedhu. Akkas. Amma si agartee firiisii waa taatee hojjaatu dhufteeni beeksisa sirraan fuudhu. Aboya. Aba kaman. Ndubatu. Bayyaa gaara lamin qabayyaa du'eeyyo. Gorbe. Akkana bayyana. Aboya. Si dubbisu jira bara. Si kennee uffata kiyya. Si dubbachuu jira ol kai. Kot hojjedhu dubbis. Wayaa kana natti bitee as kaayee akkasumas akka rakkane naan jettee kenniteemi. Atoo si gaafadhoo wayaan si dhufee. Akka yeroo dura nu kanitu sana haasa'e. Akka wayaatti wal jijjiirte akka wal jijjiirte. Mee dubbaa deebuu butaate. Haasoftee nu kaniteemi yoosan. Wayaan bitatee guddaa miti. Ati wayaan bitatee. Kanaaf namaa kenniti. Ati wayaan bitateeti. Afaan yoo kan dubbattee sadarkaa dubba daboo. Maani ejuu jaarsii odoo ejuu. Diqoo dhagaadhe abboyya. Maasi dhagaan. Wanti dhagaan maani? Mee dubbaa Beese barbaadu jira. Waya tallan qarari kumbe kun muma ya mena mumuji kenne mina na tema na tu vijeese. Rakkoo kiyyaa wayaan nama qara akkam wal jijjiirta iyyuu akkamii wal jijjiirta. surree 700 bitee wanti naa miicisiin jedhee fi rakkoo kiyyaa fi miyan. Ati nama guddaa miti akkamii sobda. Ati eegachuu diddee ati leen eegachuu diddee. Ani harka qabaasin jedhee hojii namni eegachuu hin dandeenye. Waa nama deebisu malee waa nama jijjiirta. Allah ya vijeese. Ijoolleen diyyeen nu tafti. Ijoollee 17 qaba. Waan kan itti waan isin nyaatti barbaadu. Fata kan nyaachi. Waan kan itti ta'an godhate guddifata. Akkasiin. Hannaan nyeen jiraachi. Naalee jaartii sadi qaba. Hannumaan godhatte. Jaartii sadi qaba. Ta eegee ta dhiyoo fuudhi diimtu midhaaddu tokko biliis. Dura nan ijeesina. Jiinsa tanuma yoo faayyuu akkasuma. Allah manuuf tochee sambaayee nun na baasa. Allah nama gargaara. Allah warra Allah na baasa. Amma jala maal jedhatama furmaanii kan keemaale. Hojii irra karaa wal obbaan maanta. Yaa fudhadhe eega duumata niti mare. Na yaani na riyaabootii teessaniiti eega. Garuu hin deemu. Duuba. Laalaamu duuba waan isi.